Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu inni hundumaa danda'u mana jirtan bakka jirtan hundumaatti isiniif abaayitu akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Light for All Generationidha. Deddeebitanii sagalee Waaqayyoo karaa miidiyaa kana hirmaachaa kan jirtan Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Akkuma kana guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1-11 kan jiru walii wajjin ilaallaa gaarii godhaatee dhumaatti dhaggeeffadhaa. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf Hafuura Qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soome booddee ni beela'e. Yommus inni isa qoruu dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomii ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee Caafata Qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafamee jira jedheen. Seexanni ammoo gara mandara qulqullaatti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra isa hin dhaabbachiise. Ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate kanarraa gad of darbadhu. Inni ergamoota isaa siif in abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin buunettis isaan harka isaanii irratti si baatu kan jedhu caafamee jira ittiin jedhe. Yesuus garuu Waaqayyo kee goofticha garmalee eeggatanii kan jedhus immoo caafamee jira ittiin jedheen. Ammas immoo seexanni gara gaara dheeraa tokkotti isa baasee mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaanii isatti agarsiise. Lafa dhooftee anaaf yoo sagaddee isaan kana hundumaa siif nan kennaa jedheen. Yommus Yesuus immoo seexana nanaa agartuu koo duraa ture. Waaqayyo kee goofticha jilbeenfadhu sagadi. Isa duwwaafis immoo hojjedhu kan caafamee jira jedhe. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf in ergamanii jedha. Kutaa kana kan biraan kan isinirraa argachuu dandeessan Maarkos boqonnaa 1:12-13 akkuma kana Lukaas boqonnaa 4:1-13 kutaa kana bal'inaanii kanarra kan caalu isinii ifuu danda'atan yoo ilaaltan walumaa galatti egaa bakkee nuti amma walii wajjin ilaallu kuni Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo inni itti guyyaa 40 halkan 40 xoomuudhaaf gara lafa onaatti Hafuura Qulqulluudhaan geeffamedha kan inni dubbatu. Isa booda yeroo inni itti seexana wajjin wallaansoo wal qabee argina. Ergasii jedhee waan jalqabuuf boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kun guutuu ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa kaafnee yoo ilaalle Gooftaan Yesuus Kiristoos harka Yohaannis Cuuphaatti cuuphamuudhaaf yeroo inni itti Yohaannisin naqee gaafatu argina. Isa booddees cuuphamee cuuphamuu isaa irratti immoo milikkitoonni 2 yeroo itti ta'an sagalee Waaqarraa yeroo dubbatu akkuma kana bifa gugeetiin Hafuurri Qulqulluu gatiittii isaarraa yeroo buufatudha bal'inaan kan nuti ilaallu jecha. Kutaa kanarratti akka mata dureetti walii wajjin kan nuti ilaallu moo'icha isa karaa Kiristoos argame beeku. Namoonni viidiyoon kun isinitti mul'achaa jiru. Akkasumas viidiyoon kun karaa TikTok isa ta'u, karaa YouTube isa ta'u, karaa social media Facebook isa ta'u viidiyoo kana ilaalaa kan jirtan mata duree kana narkaa fuudhaatti dubbadhaa. Moo'icha isa karaa Kiristoos arganne beeku isa kana wajjin ilaalla. Gara kutaa kanaa utuu dhufin fuuldura kakuu moofaa keessaa waan tokko walii wajjin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 1 keessatti jechaadha ilmi namaa. Seera uumamaa boqonnaa 1 aga boqonnaa 3tti ilmi namaa jalqabaa gaafa Waaqayyo isa uume jireenya boqonnaa qabu, jireenya nagaa qabu, jireenya birraan qabne jannata Eden keessatti uume Waaqayyo ilma namaa jalqabaa jechaadha. Inni boqonnaa namaan jaallanne, inni nagaa namaan jaallanne, inni bulee ka'ee ilma namaa wallaansoo qabu
afurichi amansun gara ilmaan namaa dhaqiitu jannata Eden keessaa jireenya boqonnaa qabu keessaa jireenya nagaa qabu keessaa wallaansoo ilma namaan qabee mo'atiitu gara biyya lafaatti gadi baafate. Wallaansoo Addaamiif Hewaaniif boficha gidduutti ture keessatti mo'icha kan argate boficha. Akkamitti wallaansoo sana mo'icha argate kan jedhu yoo laallu tokkoffaanii seetanni gaafa ilma namaa qoruuf dhaqee isa jalqabaa sagalee raajii dhugaatiin dhaqe ergaa dhugaa dubbachaa dhaqee jechaadha Hewaaniin bira. Dhuguma Waaqayyoo mukeetii as jiran keessaa isa kanarraa hin nyaatinaa isiniin jedhee gaafate. So yeroo kana Hewaan Waaqayyo dhuguma dubbate waan ta'eef dhuguma hin nyaatinaa isa kanarraa hin nyaatinaa jedheettiitu deebii laattiif ture. Inni kan biraan agartuu keessattuu banamaa jedhe akka Waaqayyo taatuus jedhee dubbate. Sababa kanarraan kan ka'e ilmi namaa mukicharraa kutee nyaate agartuun isaas hin baname akka Waaqayyo ta'uutu hin taane qullaa ta'anii jireenyicha keessaa gadi ba'an. Waaqayyo ilma namaa fi boficha gidduutti gaafa dubbate akkana jedhe inni dubartittii irraa dhalatu mataa kee hin bursaa ati immoo koomee isaa hin ibdi ta'edhe seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti beellama lammaffaa qabe wallaansoon kan biraan tokko akka jiru Waaqayyo dubbateera. Wallaansoo jalqabaa irratti bofichatu ilma namaa mo'ate. Wallaansoo lammaffaa irratti garuu eenyu akka mo'atu hin dubbanne achitti beellama qabeef Waaqayyo. So gooftaa Yesuus Kiristoos egaa gara biyya lafaatti deebi'ee akka dhufee dhalatuuf Waaqayyo abbaarraa kaasee Isaayyaas fa'aa Ermiyaas fa'aa raajonni kakuu fa'aa hundinuu waa'ee isa dhufee dhalatu kanaa raajii dubbachaa turan. Yesuus Kiristoos akkuma raajame akkuma dubbatame egaa Maariyaamirraa Hafuura Qulqulluun gaafa dhalatu amma waggaa 30 akkuma Maariyaamiif akkuma Yoosef hirka ture. Waggaa 30 booddee garuu maayidha macaafni qulqulluu waa isaa yeroo dubbatu inni jedha namaanis gorfamaa Hafuura Qulqulluunis guutamaa guddatee jedha. Gaafa guddatu jechoota tokko dubbachuu jalqabe. Dargaggeessi gaafa waggaa 30 ga'u mana ni ijaarradha nam fuudha jedhee dubartoota babbareedduu ilaallata. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu gaafa waggaa 30 ga'u kan inni dubbate kolleejjii kamiin galee baradhaa mana eessatti ni ijaarradha eenyuu nam fuudha jedhee akka dargaggeessa tokko fiilingii dargaggeessa tokko agarsiise utuu hin taane gooftaa Yesuus kan inni dubbataa jiru maa inni ani hojii abbaa koo isa waaqarraa isa na erge hojjechuun dhufe amma isa hojjechuutti gadi ba'uuttan jiraa. Ngela Maatiyus boqonnaa 11:26-27 ilaaltan hojii abbaa kootii hojjechuufan dhufe jedhee yeroo itti dubbatu argina. Hojiin abbaa isaatii kun isa kam? Tarii gooboo qajeelcheera. Nama waggaa 38 ciise dhukkubarraa kaaseera. Siree dhukkubaa baatadhu galittiin jedheera. Waggaa 12 dhiiga dhangala'e addaan dhaabeera. Minaan nama nyaachiseera. Tarii isa kana galgilooti yookaan tajaajila keessa godhe kan godhe. Hojii abbaa isaatii inni waaqarraa ergamee dhufeef isa kam yoo jettan beellama seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti beellama jira. Beellama sana wallaansoo lammaffaa sana bofichaa jiru wallaansoo qabu dhufe. Kanaaf egaa isa kana raawwachuudhaaf gaafa waggaa 30 ta'u dirqama harka Yohaannis Cuuphaatti cuuphamuudhaaf gara Yohaannis Cuuphaatti yeroo inni gadi bu'u argina. Yohaannis gaafa Yesuus gara isaa dhaqu akkana jedhe ilaa oolaa Waaqayyoo isa cubbuu ilma namaa baachuu dhufe jedheetu ergama Waaqayyoo bi waaqarraa itti kenne isarra akka jiru Yohaannis konfirmi gochaa ture dhugaa ba'aafii ture. Gaafa inni dhaqee sirkattan cuuphama jedhee kan nama dhibu Yohaannis mootota baay'eetu dhaqee isa bira. Gurguddoota baay'ee dhaqee isa bira. Beektota baay'ee dhaqee isa bira. Ani danda'ee cubbuu si cuuphuu hin danda'u hin jenne. Daawun ilmaan marrataa
simal barbacha laga kana duftani jedhee ibachaa ture. Yesus gaafa dhaqu garuu jecha kana dubbate ani gajjedheedha miilla keetii hiiku hidhaa caammaa keetii hiiku shin danda'u ani hin danda'u jedhee gaafa ni dubbatu Yesus seera raawwachuun narra jiraata. Na cuuphi jechuudha Yohaannisitti gaafa dubbatu Yohaannis cuuphaa kana Yordaanositti Yesus hin cuuphu. Cuuphamuu Yesuusin kan namarraa adda kan godhu kanaan dura namoonni cuuphamanii keessaa ba'anii deemu. Cuuphaa yaada garaa geeddarannaa ture cuuphaan isaanii. Cuuphaa Yesus Kiristoos kan namarraa adda kan godhu garuu gaafa Yesus cuuphamee ulaa Waaqaaf baname sagalee dhaga'ame Waaqayyotu waa'ee Yesuusin dhugaa ba'e Waaqayyo abbaatu. Ilaa ilma koo isa jaallatamaa gammachuun koo isarratti raawwatame jedhee dubbachuu jalqabe. Kambrani inni lammaffaan afurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufee gatiittii isaarra buufate. Afurri qulqulluun isarra dhufee bu'e. Isa booddee erga cuuphame booddee afur qulqulluudhaan erga guutame booddee afurri qulqulluu kun irratti erga mul'ate booddee gara mandaraatti ol ba'e miti. Gara mana amantaatti ol ba'e miti. Raajii raajuuf ol ba'e miti. Keessumaa Israa'eloonni kan isaan eegaa jiran mootiin ta'a jedhanii eegu. Yesus mootii ta'uu dhufe miti. Yesus Israa'eliif mootii ta'ee isaan bulchuuf dhufe miti. Yesus bittaa garbummaa cubbuu jalaa boficha jalaa nama wallaansoo ittiin qabee boficha mo'atee jireenya ifaaf jireenya bara baraatti ilma namaa fiduudhaaf dhufe. Egaa erga afur qulqulluutti guutame booddee gara lafoonaatti afurri qulqulluu kun isa fudhate sokke. Eessatti keessaa lafoonaatti keessa. Maaliif? Lafoonaa keessa maaliif dhaqa yoo ta'an tokkoffaa guyyaa 40 halkan 40 akka soomuuf isa fudhate sokke afurri qulqulluun. Inni lammaffaan immoo bineensichi inni gaaficha abaarame bofichi lafoonaatti baqatee waan jiruuf isa wajjin wallaansoo akka inni wal qabuuf afurri qulqulluu gara lafoonaatti isa geesse. Yesuusi guyyaa 40 halkan 40 ergaa soomee raawwate booddee boficha wajjin walitti ba'e. Amma egaa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irra isa jiru beellama isaa Waaqayyo abbaan ilma namaa boficha gidduutti kaa'e kana wallaansoo qabuuf dhaqe. Bofti kunis qophii qophaa'ee qaba. Gara Yesuusin utuu inni fi fuuldura tu Yesuus wajjin fi wallaansoo waliin qabin fuuldura qophii qophaa'ee qaba. Qophii inni qophaa'e kun qophii akkamiiti? Qophii inni qophaa'e inni tokkoffaanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin wallaansoo lammaffaa keessatti mo'achuudhaaf macaafa qoratee yeroo inni itti dhufu argina. Ilaalaa ilma namaa sagalee raajummaadhaan mo'ate Addaamii fi Hewaaniin. Yesuusin immoo yeroo inni itti macaafa qabatee dhufu argina. Isa jalqabaa akkana jedhe Yesuus baay'ee beelee waan jiruuf ati dhuguma ilma Waaqayyooti jedhee gaafate. Eeyyee gaafa inni jedhee deebisuuf egaa hundumtuu isaaf hin abboomamu kan jedhamutu caafamee jira. Dhagaa kana ootii daabbootti jijjiiri jedheetu Yesuusitti agarsiise. Yesuusitti kenne. Yesuus deebii inni deebiseef namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee jedheetu deebii lammaffaa kana kenneef. Seetanni maal yaadeeti baay'ee beelee waan jiruuf appitaayitii isaatiin dadhabina isaatiin haala inni keessa jiruun itti dhaqe wallaansoo ittiin qabu jalqabe. Yesuus Kiristoos garuu isaaf deebii inni kenne kun deebii quubsaa waan ta'eef deebii Yesuus wajjin haasa'uu hin dandeenye irraa sokke. Ammas si'a lammaffaa deebi'ee dhufee yoo ilma Waaqayyoo taate jedhee fittee mana qulqullummaarra kaa'etu ergamoota isaa ergee isaaniin oolcha kan jedhu caafamee jira waan ta'eef mee fittee mana qulqullummaa kanarraa gad of darbadhu ittiin jira ture. Yesuus immoo deebisee fi akkana jedhe